Confederation waldaa hojjettoota Itoophiyaa guyyaa hojjettoota addunyaa Meeday Finfinnee Addabaabaayii Masqalaatti kabajuudhaaf sagantaan qabamee ture haqame. Humni nageenyaa waloo namoota 47 gocha shororkeessummaadhaan yakkee to'annoo jala oolche. Aanaa Mattuutti balaa konkolaataatiin lubbuun namoota 3 darbe. Gaazexeessaan baala sammuu adoochuu daddabarsuudhaan shakkame to'atame. Daawwattoota keenya jaallatamoo kanneen amma isinitti himne hangafoota oduu keenyaati waliif TV irraa an Daniel Tasfaayitii gara bal'ina oduu keenyaatti isin dabarsa. Humni nageenyaa waloo namoota 47 gocha shororkeessummaatiin yakkee to'annoo jala oolche. Humni nageenyaa waloo naannoo Amaaraatti namoota gocha shororkeessummaa raawwachuu argame mirkaneesseera jedhe 47 qawwee dhuunfaa fi garee boombii fanjii akkasumas saatalaayitii fi laaptooppii odeeffannoo garaa qaban wajjin to'annoo jala oolchuu beeksise. Ibsi humni waloo baasee akka jedhutti namoonni kunneen qondaalota olaanoo naannoo Amaaraa irratti aggaammii ajjechaa raawwachuunii fi heera biyyattii humnaan diiguun caasaa mootummaa naannichaa to'achuun aangoo mootummaa federaalaa dhuunfachuuf biyya keessaa biyya alaatii gurmaa'anii badiif socho'aa jiranii qabaman jedhee jira. Aanaa Mattuutti balaa konkolaataatiin lubbuun namoota 3 darbe. Godina Lu'abbaa Boor Aanaa Mattuutti namoota cidhaaf imalaa turan irraa balaa konkolaataa qaqqabeen lubbuun namoota 3 darbe. Balichaan namoota 10 irra miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan qaqqabuun eeramee jira. Balichis konkolaataa deddeebisa uummataa Dolfiin Mattuurraa gara Beddellee imalaa jiru konkolaataa fe'umsaa Effessaarii Finfinnee irraa gara magaalaa Mattuutti imalaa jiruun walitti bu'uudhaan balichi qaqqabe. Balichis haala qilleensa roobaa keessa eeggannoo malee konkolaachisuu fi saffisaan konkolaachisuu akka ta'e qindeessaan tiraafikaa Aanaa Mattuu Saajin Asfaw Tasfaayee ibsaniiru. Gaazexeessaan baala sammuu adoochuu daddabarsuudhaan shakkame to'atame. Gaazexeessaa baala sammuu nama adoochuu daddabarsuun shakkame buufata xiyyaaraa idila addunyaa Booleetti to'annoo jala oolchuu poolisiin federaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Daddabarsa baala sammuu adoochuun shakkame kuni qoricha kana Finfinneerraa gara Duubaayitti dabarsuudhaaf utuu yaaluu to'atamuun ibsamee jira. Haaluma kanaan sakattaa taasifameen boorsaa shakkamtichaa keessatti baala sammuu adoochuu kookeenii bifa daakuun qophaa'ee darbuuf ture kiiloogiraama 2.10 waliin to'achuun eeramee jira. Shakkamticha irratti qorannoo geggeessuu akka itti fufee fi bu'aan qorannoo akka agarsiisutti namni kun baala sammuu adoochuu karaa namoota garaagaraa biyyoota adda addaatti ergaa turu eeramee jira. Barsiisonni 5,000 ol magaalaa Finfinneetti marii geggeessaa jiru. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti waltajjiin marii barsiisotaa mata duree manneen barnootaaf barsiisonni barsiisuuf jedhuun geggeeffamaa jira. Mariin barsiisonni 5,000 ol irratti hirmaachaa jiran Finfinnee galma Miiliiniyeemiitti geggeeffame. Waltajjicha irratti kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee dabalatee itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalichaa Mogos Baalchaa qondaaltonni magaalattii biroonii fi barsiisonni hirmaattota waltajjichaa ta'uun eeramee jira. Confederation waldaa hojjettoota Itoophiyaa guyyaa hojjettoota addunyaa Meeday Finfinnee Addabaabaayii Masqalaatti kabajuudhaaf sagantaan qabatee ture dhorkamuu isaatiin haqamuu beeksise. Confederationichi guyyaa ayyaana hojjettoota addunyaa caamsaa 1 Finfinnee fi kutaa biyyattii bakka dameen isaa jirutti kabajachuuf karoora akka ture ibseera. Haa ta'u malee sagantaan kun aangawoota magaalattiidhaan dhorkamuu kan ibse. Confederationichi poolisiinis guyyaa kanatti hiriirri qabamee fi walga'iin geggeeffamu jiraachuu isaa waan beeku hin jiru jedhee jira. Guyyaa hojjettoota addunyaa 48ffaa Meeday kanarratti gaaffiiwwan hojjettoota biyyattii deebii barbaadu jedhame qabachuun kabajuuf ture kan karoorfame. Kanaaf ammoo Confederationiin waldaa hojjettoota Itoophiyaa qophii gochaa akka ture eeruun wixataa caamsaa 1 irratti kabajni Addabaabaayii Masqalaatti geggeeffamuuf ture garuu haqamuusaa ibsee jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo waliif TV irraa oduun yeroo kanaaf qabannee jirru kan hangammaatti daawwattanii walii waan turtaniif ulfaadhaa. Andaanii Tasfaayitii galatoomaa.